Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kennatu salaamnonni kiyya kan jaalalaa kan onnee irraa ka'e laga bara qaxxaamuree isin haa ga'u isiniin jechaadha. Egaa akkuma beekamu waan deemaa jira quba qabdanii. Egaa miciyyoon isin koomentii jalaan nyaachuu feetamoo jaartii godhachuu feetamoo maal jettanii na arrabsu jirtaniisi tana miciyyoon daa'ima. Ani tana agartee jaartummaaf yookaan waan biraa irra yaaduudhaaf fuudhee harkaan qabu. Ani miciyyoo sababaan itti fuudhee quba qabdanii warri quban qabnees viidiyoon ani hanga tanaan dura jalqabarraa kaasee ilaa viidiyoo sanatti maxxansaa ture jala deemtanii if duuba deebitanii ilaaluu dandeessanii haleessa haati mana Khadiir Naayiliin waan jette qabdi. Wanni isiin jette kannaadhaa fi Khadiir miciyyoo fuudhamuu irratti wal quba qabanii jechuu jirti. Garuu ani rabbiin harka inni keessan jiru qubaa isin qabu. Isin ammoo ifumaaf jaarsa isiitti ragaa ta'uudhaaf waan san dubbatte malee inni waan takka keessaa quban qabu. Isin ammoo akka waan naaf inni wajjin fuunee miciyyoo tana quba qabnu akkasitti dubbachaa jirti. Ammoo yoo gartee hafalaniifis kaayisiinis garuu haala miciyyoo sana niin galchaa jirti viidiyoo irratti haadha miciyyoo iyyaadinii akka waan miciyyoon ishee akka jirtutti miciyyoo ta'anaas fidaa jechuun jira. Eessarraa fuutee akka galchuu deemtu garuu naaf hin galle. Miciyyoon ishee harka jirti immoo Khadiir harka jirti immoo garuu haala hanga tanaan dura mormaatiin ture. Wanni mormaa ture sanii dhugaa ifumaaf irratti raggaasisu jirti. Isii fi Khadiir adda baateen qaban abbaa malee isii waan ta'eef arraan tana gaafa isin miciyyoon ni jirti niin galchaa kennaadhaa fi Khadiir miciyyoo tana waliin fuudhanii jettee gisee isin dubbatte akka miciyyoon tun kaa Khadiir jaarsa isii waan taateef miciyyoon kaa isaan harka jirti san isiidhaa bakka fuutee deebisu beeka. Waayida dhaabbattee akkas jettees isumaaf beeka. Siigalee innillee achirratti isaanillee wal dhabanii turan wal afaan deddeeffachuu jiranii jaartiin waan jaarsi quban qabne akkamarraan akka isa harka jirtu argite moo naafi Khadiir kaasaayibummaa yookaan obbolummaa teenyaa fi akkas jette uumaa irra dhaabbattee akkas jettee nani buddira garuu waan miciyyoo yoo gartee isa harka hidhattee deebifti gamanumaan immoo Nasruun miciyyoon isaa na harka jirti hin dhoysine kunuuti miciyyoon ammaas na biratti teessu tana ni agartan isin hundinuu ani miciyyoo tana akka dhiiraatti qomarra waddeeti kan hin fuudhe sababaan irra fuudhee qaba innis akkasumatti akka dhiiraatti dhufee godhachuu danda'a. Isaa fi aliin ol bahaniitu akka maraan addaa jechuudhaa fi akka beeraatti ganda keessa ooluu bas ganduma keessa ooluudha bas isaan waa miciyyoo tana barbaanne akka kanaa miti. Miciyyoo barbaanne ammoo akkanaa miti. Ganda keessa oolanii akkuma beeraatti waan fedhan firraa haasa'uu jiranii. Aliinis akka waan bitameetti halkanii guyyaa achi galeetuma uumantaan haasoo bira dhiira taanaan dhufaniitu miciyyoo tana fuudhu. Miciyyoon kun ammaas tanamee jirtu tana. Garuu karaa biraatti deemu jiran isaan yoggaan laalu wanni isaan itti deemaa jiranii odaa maddaa fuunee akkana goonee yookiin ukkas goonee akkana goonaa odaa maddaatti dhaatachuudhaaf mana isaa keessa dhaqanii daffaruudhaaf jaartii isaatiif kanarratti yeroo inni bobbaadhaaf bakka dalagaa isaa deemee ilmoo guddifata. Deemu mana isaa daffaruu qe'ee isaa dhaqanii dhaddachuu fi barbaada miciyyooti achi dhaqanii waan fedhan dubbachuudha. Kun immoo rakkoo biraa fiduuf deeman maas. Sanirraa inni immoo jaartiin isaallee yoo kadhattu taate isa harka jirtu miciyyoon harka jirtu ana innillee quban qabu. Dhiira taanaan bakkaan jirutti dhuftanii ilmoota isan nagaafachuu dandeessan. Karaa nagaatiin ammoo osoo wanni sun hundinuu uumamtee yaa'iin takkallee nu hin kaane jaartii kiyya mana deebisee ilmoo isaa nagaafachuudha. Waan san hin ta'in akkamarraan ganda keessa deemtanii odaa maddaatii fi maal jechuun hin barbaachisu. Odaa maddaa waan takka waan irraa quba qabu hin qabu. Ilmoon na biriitti. Tanaan isin hin jaa ammoo aliin ilmi dhiiraa haasoyni isaa sanii miti. Naafi Nasruu sababa irratti waliin buune inni quba qabaa. Ni beekaa jeetii yaada. Maalirratti akkatti waliin buune taa'ee akka namaatti dubbatee
rakkina kana hambisuu yaaluu danda'uu qaba malee isa aarsee waan hin taanetti galchuu yaaduun wallaalummaadha. Beekumsaa miti. Kuni isumaa karaa hin taanetti oofuudha malee rakkoota akka irra illee deebisaa jiru qabu. Taakkasiiti mishiyyoon illee gaafuma nagaa qabdee alhamdulillah ni jirti. Mishiyyoo isaanii galfachuudhaaf duraan dursee inni jaartii xiyya mana deebisuu qaba. Sanboota mishiyyoo isaanii nagaafachuu danda'an. Ani mishiyyoo irraa waan hin tolfadhe takka hin qabu. Sababaan itti fuudhan qaba malee. Saba san hunda hambisuudhaaf ilmoo isaanii akka nagaa mana isaaniitti deebitu godhuudhaaf jaartii xiyyaniin nagaa mana ofirraa deebifnaan dubbiin dhumte hangasuma. Ammoo amma deebi'anii sababa kiyyaan manguddummaa nutti dhufee jaanii odaa baddaa qaqqabachuunis rakkina biraa uumuuf deemti isinuu mataan siituu rakkoo biraatii uumuuf deemti. Kanarratti anilleen maqaa kiyyaan anilleen tuttuqamuu fi maal jechuun hin ibsu rakkoon biraa akka uumamne isaas itti dhiiftanii karaa nagayaatiin ilmoo teessan tana bee jirtu karaa nagayaatiin nagaafachuu dandeessan. Yoo san hin taane mishiyyoollee ijatti nagartan nabee jirti. Isa fuunee yookaan isa akkas goonee odaa maddaa qabnee maal goonetti hin dandeessan. Odaa maddaa obboleessa kiyya. Arraan tana inni wajjin miidhame ilmoo teessan tana bira jirtu. Isiillee lafa waa yaaddan takka illee hin qabdan. Daran akka ilmoon teessan miidhamtu beeka. Garuu ilmoon daa'imaa uumaa keessan jirtu akka keessan jala osoo deemne dubbiin tanaa miti. Ammallee isiniin qixxaachaa jirru if kabajaan nama hundaafuu gaariidhaan isiniin jechuu barbaada. Inni waan takka tan godhee isin qabu ilmoos anuma mataa kiyyaatutu fuudhe gaafa fuudhamtuus hatta ammallee bakka hin jiru hin beeku inni. Garuu sababa kiyyaan isan qaqqabatinaa nillee hin dubbatinaa jechuun barbaada. Ammoo dhaamsiniin naayiliidhaaf yookaan haadha mana Kadiiriif dhaamu waan hin beekne waan boodatti gaafatantu yookaan namni si gaafachuu danda'u hin dubbatinii sinjaa kun dhaamsa kiyya ilmoon teessan hin yaadina naa isinii galcha Kadiirii fi kanneen wal quba qabanii isaantu fuudhee gaafa jettu ilmoo sanis bakka jirtu ni beektaa jechuudhaati. Yoo beekte mee as bahi dubbadhu ilmoo san bakka jirtu yoo beekte as bahi dubbadhu ilmoo bakka isin jirtu hin beektu. Ilmoo namni isin harkee jirtu ana Kadiir harkaa qabu. Ayyee ilmoo san tadeen gaddaa fiidiyoo irratti ol baatee dubbatte sanii ragaan kee fiidiyooma sani. Fiidiyoo isin jaan eessarraa fuutee geessita. Inni ija jiru. Inni ija. Yalla kaa ifirraa rafe. Rafirraa. Kan irraa rafe. Muyna. Jalla taa'ee. Taakkasiiti bakka fuutee geessitu hin qabdu waan ta'eef ilmoo san akka waan isin si harka jirtutti hin dubbatin. Si gaafachuu isaaniitti illee waan hafu eega dubbatte. Dubbiin nama afaanii baate silaa hin deebitu waan ta'eef dubbattee jirta. Ilmoon ana harki jirti. Kadiir harkallee jirtu. Dubbii ifumaa ifirratti hin deebisin. Akka namaa toltuu yaaduutti miidhaa ifitti yaadin. Tuni akka gartee ilmoo tana nama harkaa qabuutti dubbachuu jirta malee nama ilmoon tun bakka isin jirtu beekuutti dubbachuu jirta malee bakka isin jirtu wallaaluudhaaf shakkii irraa dubbachuutti jirtu. Beekumsaan dubbachuu jirtaa jechuudha. Naafi odaa maddaa yookiin Kadiir akka wajjin fuunee agarteemu. Bakka nuti jirruun yookiin bakka mishiyoo tanaan jiru beekamu akkamitti akkas jetta. Ifumaa haada ifitti hin kaayinii sin jechuu barbaada. Sunsani ammoo isin Nasruun ati abbaa ilmoon jalaa badde waan ta'eef ilmoo ta'e barbaaddachuudhaaf karaa nagayaatiin jaartii xiyya mana deebisi. Ilmoo ta'etis karaa nagayaatiin barbaaddadhu. Waan san hin ta'in waan takka wanni halliin dhuftullee hin jirtu. Inshaallah ammaan tana kaniin as bayee afaan nagayaatiin ilmoo ta'esanillee suuraa isiidhaa yookaan isin agarsiisaadhaallee isinii maraa jiru. Isi arkuun waan guddaadha ni jirti. Booda isii tanaa dhabuuf teessan haala kanaa yoo itti fuftan taate dhabuuf teessan daddaftee
manguddoon an duraasitti ergadhee akkasitti manguddoo irratti akka nama wantaa tokko gootee dubbachaa turte manguddoon illee isiniin hidhaa mana hidhaatti isin guura sababa hayyaan jechaa turte sani manguddoon sanuma ammaas haaluma saniin jaartii tiyya mana deebisi ilmootee nagaafadhu waan san hin ta'in ammaas wanni takka wanni godhuu dandeessan takka hin jirtu ifumaaf dubbachaa ooltan malee silaa nama waa godhu taatanii tanaa dura gootanii jechuudha. Dhiirummaan teessan hangamuma dhiirummaan teessan dhiirummaa afaaniiti afaanumaan dubbachuu jirtan malee waan biraa tan gootan takka hin qabdan arraa miti turtan kan dhaadachuu fi lallabbaa eegaltan osoo lallabbaan teessan waa fidde arraa miti jechuudha. Taakkasiiti lallabaa san firraa dhiisaadha ilmoo teessan karaa nagayaatiin koottaadhaati jaartii teessanis bifuma namni aadaan Oromoo qabduun mana deebisaadhaati ilmoo teessan nagaafadhaa fudhadhaa. Waan san hin ta'in ifumaaf asiin nabaasaa olii fi gad xoriyaa jirtan malee wanni takka tagootan hin jirtu. Odaa maddaatillee yoo feetan qabaate ajjeesa isaa fi manguddichaa duraan jajjachaa jirtan sanillee manguddoo nagayaaf isin dhufte tan gartee har'aan tana komii manguddoon nagayaan isin dhufte hammaattee manguddoon sun akkana taateettanii manguddoo sanit dhaadachuu jirtan san odaa maddaa yoo feetan fuudhaati ajjeesa anilaa ilmoo teessaniitu na harka jira tanarraa yaadan qabu jechuu fedheeti takka yaadarraan qabu ammoo isinumaaf gaariidha dhiisaa waan akkana karaa nagayaatiin deemaadhaatii ilmoo teessan nagaafadhaan isiniin jechuu barbaada. Taakkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kennaatuuf warri ilmoo san maaliif akkas goota jettanii koomentii jalaan yaadan ta'an yaada arraba yaada fokkotaa naa barreessaa turtanis isin yoo nama taatan koottaa fuudhaa ilmoo tan ammoo hangana jenneen gurran taatu arrabnillee waa bu'aas hin qabu jechachi jalaan naan jechaa jirtan san koomentii jalaan irraa ibsadhaa. Namni osoo bu'aa buusuuf deeme yookaan waan takka godhuuf deeme ni dubbata. Haasawaa bu'aa hin qabne namni dubbachuun safu waan bu'aa hin qabne dubbachuun qaanyiidha. Akka koomentii jala jettan san ani kun yeroo hundan harkaa jirtanii maaliif nan goone kijiba dhiisaadhaati karaa tolaatiin yaada duraatti jirtan san qayyiradha. Yoo san hin taane wanni takkallee wanni godhuuf deemtan na durallee wanni gootan jirtu jechuudha. Osoo arrabnii fi jecha keessan hawaana godhuu fi yookaan waan takkallee fiduu danda'u taate kana dura musharraa miti. Waan takkallee waan godhuu dandeessan hin qabdanii firraa dhiisaa. Yookaan yoo isiniif hin taane fiidiyootii jalaa baha illee hin daawwatina. Tanaan isin jechuu barbaada. Yoommoo karaa tolaatiin akka namaatitti yaada amansiisaa yaada fudhatamaa tokko yoo qabaattanii achi jalannaaf barreessitan illee isinirraa hin fudhadha. Yaadan ta'an immoo akkumatti jecha safuudhaa jecha namallee salphisu. Isinillee mataa keessatti isin xiqqeessu dubbachuun seenaan illee irraa nama gaafatti. Gamanumaanuu waan sanirraa duuba deebi'aa gorsaan isiniin jechuu barbaada. Ammoo viidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan nasruu biraa akkanaaf geessu godhaadha. Taakkasii dammaan viidiyoo biraa qabadhee isinitti deebi'utti nagayaan naa turaan isiniin jaa galatooma.